Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan mana rumurun biya lafar jirtan naga fayya kesan jirtani jirra wallahi alhamdulillah baga jiratani irra deebiidhaan Eid Mubarak jennee jirra baga keessanii baga walumaan geenye akkam Eidni maal fakkaata inni bareedaadha alhamdulillah galata rabbiiti baganaaf jiraattan jiraachuu waan guddaadha baga jiraattan inshallah taala ammallee numa jiraanna waan xinnoo tokko haasoo hin dhufee daqiiquma muraasa tokko haasoo barbaadaa jira maaliif yoo naan jettani ilmaan Oromoo gara Shawaa kaabaa Salaaleetti namni 15 ol boolla tokkotti awwaalame biyya seera qabdu keessatti akkamitti wanti akkanaa kun ta'u biyya seera qabu keessatti biyya mootummaa qabdu keessatti haalli kana akkam jeta jarri kun lola Wallagga irratti maraachuu jiran asii Walloo irratti nama ajjeesaa jiran Wallaggatti nama ajjeesaa jiran amma eessaatti deemanii nama ajjeesaa jiranii waan kana mootummaan ijaan callisee ilaaluu hin qabu Dengadda amma salaata magaalaa Finfinnee irratti dubbii wayii kaasanii turanii dubbii sana irratti yoo xiqqaate ilmaan 150 kan magaalaa keessa faca'anii barbaadan jechuudha. Kanaafuu waan kana mootummaa yoo callisee ilaalee lolli gara lola amantiitti deebinaan hin baddi jarattiin hin baddi amma baduuf kaatee jirti. Waraabessi wanti guyyaa kana irratti ba'ee fakkeenyaaf biree qabeenyaatu maaliif du'aaf dhiyaatee jira jechuudha. Waraabessi bosonarraa karaa daandii irratti baanaan du'aaf ka'ee jira. Kanaafuu jarri kun dhumaaf deemtii rabbi si hafitu waan ta'eef erga masgidatti kaatee namatti kaatee dhumti inshallah taala ilmaan Oromoo waliif dirmadhaa waliif sagalee taadhaa baay'ee waan gara nama nyaatu yoo xiqqaate waggaa kana keessa gara nama 3,000 olii Oromoo kan dhumte Walloo fi Wallaggaa fi Shawaa Boorana keessatti kanaafuu Oromoo waliif dirmadhaa Calistaniin taa'ina waliif dirmadhaadhaa Oromoo sagalee waliif ta'a